Tokkoffaa porosasii fixattee mucaan mana murtiitiin himata irratti banee jira. Yoo inni deemsa kana itti fuftaa in deemtaa dhattee dalagattee deebita jedhee sinatti irratti naaf hirrame jette. Nan deebi'aa jette haasaasii galgalaa keessatti jechuudha. Sana booddee inni bararaansi immoo yookaan bor galgalaa yookaan iftaan galgala. Mucaan mana murtiitiin himatee ilmoon harkatti gattee deemaa jirtee paaspoortii irratti intinaa godhee jira. Akkasii sochootee achi keessaa hin baanetti eerpoortiitti kan riippoorti godhamee mucaan kun to'annoo jala ooltu. Mubeekoo akkana miti. Tokko mubeekoo qoyi dhiifama guddaa caalaa isaa beekee miti. Afwan. Dubaayii miti yoo barbaadde Ameerikaa deemtu mirgasiiti. Wanjala hojjette hin qabdu namni seeraan isii. Ol deebitee Finfinneetti deebitee immoo waggaa 2 osoo hin beekin teessee jiran. Is that true or false? Dhugaadha moo soba? Waan isin gaafa dubbin qaba kan dhugaadha moo soba? Bartu Finfinnee dhokattee taa'uun dhugaadha. Barammayyuu dhokattee jirti biyya jira. Bakka dubbiin achumatti dhumate. Maaliif jedhe? Ijoollee qabdaa tammaa daa'ima qabdaa aadaa biyya keenyaa keessatti fakkeenyaaf sobaa jiru namoonni gaan beeku kan naashuur jechaa jiru. Garuu immoo biyyuma keessa keenya jirtutti. Biyya keenya keessatti Maarqos akka jarru hubatanuu fi isuma har'a isuma dheengadda dubbataa turte Finfinnee keessa jirti. Isuma dheengadda mataasaa. Isuma dheengadda dubbate Finfinnee keessa jirti gaa. Maarqos yaada amma kan asitti kan ilaaluu qabnu gurbaattis faraduu isheettis faraduu osoo hin taane. Maarqos. Dhaggeeffadhu gaa. Qoy nan fida. Lamaan isaanii. Duruma kana akkaati bareechitee nuu goolabduudhaafani bakka kanarra hin deebinu. Wannan jedhu asuma irratti yaada kan kee irratti. Waggaa 2 erga ala teessee waggaa 2 Finfinnee teessee wanni kun edas dubbatamaa ture maaltu godhamuu qaba ture sila innumti warra kooti jedhee sana booda barbaaduu qaba kadhatamuu qaba kadhachuu qaba kana qofanaa deebisii itti fufu. Haadha ilmoo isaatii akkasitti yaadiin kan uummanni kun rakkina qabu ilaali. Tokkoffaa dhalli namaa kun waan baay'een garaagara. Anama fakkeenyaaf dhabanaa fuudhee malaa burteen kun humbeetti ilaaluudhaan keenya ol galchi burteen. Leessa egaa nan fixaame walirratti hin qabnu. Leessee haadha manaa fuudheera. Haadha manaan koo osoo ani hin beekin guyyaa tokko ganda bulte jechuun she's not my wife anymore. Yes. Maaliif haadha manaa kee jechuun qaama keeti siidha. Jireenya keeti. Daa'ima ishee baattee jirta lafa jirta daa'ima ishee baattee jirta. Akkamitti shamarran tokko osoo daa'ima harma hin guune daa'imni ishee xiqqaan sun fa'aa hin beeku iyyuu haasa'uu hin danda'u. Isa guddaa sanatu bo'ee malee jechuudha. Osoo rakkinni kam jiraate osoo dhuguma gurbaan itti balleessee jiraate gurbaan kun dhuguma daa'imman kana lamaan akkanatti woxii hojjetee maal jedhee hojii danda'ee maal jedhee amma isheen biyya alaa fi Itoophiyaa turte sana kana gidduutti utuu isheen daa'ima isaa quban qabaatiin daa'ima isaa guddifataa ture. Haa ta'u immoo dogoggorri guddaa inni godhe tarii yeroo sana waggaa yeroo isheen Finfinnee keessa turte sana eessa ture inni quba qabaa ni beeka. Tokko maatiin ishee ni beeku soddaan isaanii ni beeku. So wantichi waan wal xaxaadha. So an akka ilaalutti yoo ta'e mucaa waa balleessan jedhu. Osoo balleessee jiraate iyyuu dhalli namaa dhala namaati hundi keenya dhala namaati miti. Haga kana ilmoon dhiiraa tokko bo'ee dhiifama si gaafachuun wanti mataa si jabeesse wanti guddaa tokko garaa si kute jira jechuudha. Innis maali? Tokkoffaa osoo malleen nama amaa ta'e nama kana fuulduratti mucaan kun lammata namni jetteellee namoota kana amantee nama gurguddaa warra akka Mubaarak fa'aa warra akka Abdii Getaachoo fa'aa warra nama bibilchaatoo hawaasa keessaa haguma kana carraa kana argattee namoota akkasii wajjin haasa'uun waa'ee jireenya keetii namoota akkasii wajjin mari'achuun boriiftaaniif jireenya kee fuulduratti tarkaanfachiisa. Yoollee bor rakkinni tokko sirra ga'ee jara kanatti himatta. Utubaa keetii jechuudha. Tokkoffaa nama naannoo keetiiti nama beekoodha. Waa baay'eetu ilaalamuu qaba ture. Garuu mucayyoo wanti kompiliitilii garaa kuute kan namni keessatti hin beekne kan icciitii atis anis hin beekne wanni garaa kuute jira. Osoo garaa kutuu baate fakkeenyaaf mucaan sun kadhate miti balleessee jiraatu waan ture balleessee itti balleesse ishisitti balleesseera. Kan biraallee ishee gaafa sharaa keessa yeroo rakkinaa sana waliin turreefaa yaadatta. Giifti jedhee dhiirri tokko yoo ta'u. Nama wajjin jirti rakkattee biroo nama wajjin jirti bareedee. Exactly. So kanaafi wanti suni maal tokko waa mucaatti fardan hin qabdan. Dhugaan sin jedha. Shamarran tokko biyya maal abbaan keenya haadha keenya bar wal garafanii nunis nu garafanii abbaan keenya haadha keenya garafee ma guddisa. Wajjin hin jiraatu. Kun aadaa biyya keenyaati. Waan kun arra biyya faranjii deemtee yookaan biyya arabaa deemtee haala jiruu biyya ormaa ilaaltee haala jijjiiru miti. Kana qabxiidhumaa ani irratti gaafii tokko mee rabbi si argaatiin jedhe. Mee rabbi si argaatiin jedhe laa.
master dhaggeeffadhu. Mee rabbii si argaa namoota kanallee dhiisi warra guyyaa sadii si wajjin dadhaban illee dhiisiti. Ati amma mucaama kana hijjibbite moo dhuguma simiinaan jibbite nan isuman jibbee jette. Kana jechuun maal? Wanni isheen dhiiste mucaa kaatti deebisuu hin dandeenye wanti guddaan tokko jira jechuudha. Wanti guddaan inni qabxii sadaffaa irratti qabadde. Qabxii sadaffaa fixa nan fixa qabxii dhuma. Qabxii sadaffaa irratti qabadde. Yeroo namni mucaan sun bo'ee akkanatti harqee daa'imni isaa jalaa boosu bakka diddeemiti waan goonu qabdu. Abdii Geetaachoo kun yeroo tokko nama cimaa akkamii akka ta'e dhugaan dhugaa jecha isaa sana hagammaa taa'ee na ajabsiisa. Bakka waan gootu hin qabnu garaa jabaattee miti diddee miti dhiisaa bakka mucaan atleast daa'ima qaba haballeessus hadhiisus hin gargaarra mucaa keenya bakka hin gargaarra jennaan mucaan amma waan inni bo'e sana rabbiitu keessaa beeka. Jennaan yeroo sana daqiiqaa keessatti tole bakka nan deebi'a rakkinan qabu maal jette. So maal na hubachiise amma gargaarsa uummataa sin barbaadu jette Maarqos yaada. Exactly. Yeah. So kanaaf dhugaan sin jedha ati qarshii qabaattee nan dhalaanumas jaallatti. Qarshii hin qabdu taatan dhalaan akka siniin galle jira laa dhaggeeffadhu Maarqos. Dhiifama waca keessan jira nani gadin bu'aa dubbadhe. Tole. Maanni beektaa inni siin kaleessa ittan deebi'aa jette. Tokkoffaa porosasii fixattee mucaan mana murtiitiin himata irratti banee jira. Yoo inni deemsa kana itti fuftaa in deemtaa dhattee dalagattee deebita jedhee sinatti irratti naaf hirrame jette. Nan deebi'aa jette haasaa si'ee galgalaa keessatti jechuudha. Sana booddee inni bararaan immoo yookaan bor galgalaa yookaan iftaan galgala. Mucaan mana murtiitiin himatee ilmoon harkatti gattee deemaa jirtee paaspoortii irratti intinaa godhee jira. Sinii galee mucichichi inni amma siin hammattee jirtu immoo fuudheenii jira nikaa hidhatee jira. Ishi jedhe achi akkasiin Dubaayii dhattee kaate isa kaaduudhaan malee wajjin jiraachuuf miti inni siin kaleessa jette. Sinii galeeraa? Akid. Bararaan sun akka inni jala intinaan jenne bararaan deemsa kan korraa akka inni nagaa gullee jette. Burtukaan isheellee bar wanni boosisu suni amma sin dhuguma gurbaan miidhayootani dogoggortaniit. Piroosesiiwwan mucaanitti qoyga miidhama sitti ma Maarqos miidhama mucaan sitti ma abbaan manaatiif warriniif abbaan manaa wallola wal caqacaqaa waggaa ila isii waggaa 10 jette miti Ibraahiminiif isii wal fuuchuun warabbal kaabaa waggaa 14 aniif isii wal duuka eerumne ani Ibraahim mana isaa dhaqee bulee isii wajjin buleera. Ishoo burtumaa dhugaa miti. Kana jechuudha. Maa biyyatti takka lollitu tokko qaba obbo. Nagaa wajjin ila dhaggeeffadhu yoo Maarqos yoo bakkeedhaan nyaata dhaqee mana hoteelaatii nyaatee dhufe feestaaliitti baadhatee siidaa dhufa. Mucaan miskiinummaa gaayya maaliif iyyee dhiifama gaafattee jilbaan jilbeeffattee jennaan maal jedhe beektaa Maarqos. Narkaa baati nan sodaadhe diqqa narkaa baati jedhee badii akka nama qabuutti jilbeenfadhee nan kadhadhee fadaraa narkaa baati nan jaalladha ijoolleen kan koo isii dheebotanii jiru nan jaalladha waa danuun wajjin dabarsee jedhe. Isiin kan koo gowwoomsitee dagalgala utuu in deemta jedhamee namni waa dagalee fi jedhe kutuudhaaf paaspoortii isii sanarraa diimaan kaafame jechuudha. Waaw. Ani bari mana sitti ma dhugaa dubbachuufi namni garaa dhiifamaa qabu imimmaan dhiiraa hin ilaalu. Dhugaan siin jedhan waa garaa kuteenya bookaan akkuma jette waan heerumteen malee ilmi dhiiraa tokko bo'uun mucaan kun maal jedhe tokkoffaa biiti isaa nama fakkaatu daalachaa'ee maal kun garaa nama nyaatu ilmoo dhiiraati bakka duraa wajjin ciisteetti wajjin daa'ima godhatteetti maal waan of ennaatee ilmi dhiiraa tokko wallaahi gurbicha rakkinuma takka na godhe bar rakkin umuru rabbisaaf toluu waan ta'e. Rakkina keessa sitti Maarqos rakkina keessa ba'e ijoolleen sabbee biddeena shiroodhaan yoo nyaatte jedhe biddeenni tokko jara lachaniin quubsu jedhee wallaahi viidiyoodhaan kunola boris irratti barbarreedhaan ijoollee isaa taa'e nyaachise. Kaleessa kanama immoo birrii waan ittiin faxuura bituu dhabee jennaan ijoolleen birrii 2,000 suudiidhaa ergitee jennaan wallaahi al'aazim agabuusaa jiraataara mucaan kun isinittan hima. Bar jireenyi immoo namaa keessa jiraataa hin jiru. Isa amma eenyuun jedhee fanin jedhee. Isa waayuu miti bari Haaruun amma fakkeenyaaf
amma fakkeenyaaf atama otuu si ta'e daa'ima lama of jala keessee mucaa kana harman guune gana udaan isaanii irraa dhiqaa wayyaa isaanii irraa dhiqaa ijoollee kana guddisuun nama bira jira miti. Ani bar inda'uu dandeettiin gurbaan ajaa'ibee dhugaan namni keenya la tokko dhaggeeffadha namni miidiyaa kana nama nu batu. Ani kaleessa maalin jedhe waa ilaalee dhaggeeffadhee taayatanii yaa jara kana wanti kun hin fakkaatu jennaan koomentiin jaannaa rabsaa turan. Waan tokko waan nama quubsu waan sitti deemu tokko dhiiroo umatee sila. Aleksiin galchimee tokkummaa Aleksiin galchi. Namni keenya gurbaa balleessi dhugaarratti ilmoo dhiiraa. Maarkos namni tokko wama mucaa rakkatee waa kadhachuudha gadi beesee. Mucaa waggaa kana guutuu ofumaaf liistiroo xaragee ijoollee isaa guddisaa ture. Guyyaa tokko nan rakkadhe nan beelee nan dheebodhe hin jenne. Hadda warra isaatiin araaramuu dhalee warra isaa jaallatu sana dhabuu dhiisuu takka gaatiraata olumaa gaddeemee jiraata mucaan kun. Malee waa kadhachuudhaas hin baane mucaan haadha ijoollee isaa hundumatti araaramuudhaaf as ba'e. Sema amma akkas gulama Marcos jira beekta Marcos waan ati kaafte keessatti waan jalqaban wayi nama dudduubba jira waan jedhu kaaftee turte dheengadda beekta akka eerumte achi keessatti an yaada sana jalqabumaa kaasee yaada nama jira wayi jira waan ati jettu suni inuman fudhee gattaa hin qajeelumaa hin bakka garuma naga'e jechi sun maaliifi akkasiin abbaa manaa biraa qabduun bare akkasiin nama biraa itti eerumtee jirtu karaa fedheen haa ta'u ulaagaa seeraatiin haa ta'u akka dhuunfaa sitti itti heerumteetti ta'u kan namni hin beekne illee ta'u abbaa manaa beekamaa qabdi jechuudha. Inni imimmaan siyaasaati. Imimmaan siyaasaa boossi. Miidhaa mucaa miti amma Maarqos fakkeenya keessatti maal kaafte boo'icha keessatti dur mana shaayefaatti na shakkaa yoo namni lama deebi'ee na caqacaqaa jette dur mana shaayetti yeroo mana shaayee gurgurtu kun sababa hin ta'u amma fakkeenyaaf sii galee waan himtu dhabde malee kun sababa amma isaan wal dhabdetti dhufunni siin durri. Baay'ee waan tokko masitti barageeffadhu. Dhiirri tokko gaafa shamarran akka malee jaala isa dhumaate bakka kan kooti. Namni tokko illee ittiin dubbatu fuula ishee namni arguu hin barbaadu dhiirri jedhu dhiira dhalaa sana jaallatudha. Dhiira jibbu miti kana quba qabadha. Maaliif bakka kan kooti dhuunfaa kooti jedhee garaa keessatti already waan jaallatuuf bakka gara deemutti sammuun isaa nagaan argatu. Marcos amma maal goona beektaa qoyaa ka amma ka dabarinaa kennaa. Mucaan tokkoffaa namni baay'inni illee edda kaaselaa edda mucaa tokkoffaa nama 12 ture 12 kana keessaa nama tokko situ mee jennee tokko nama fuusimnee galla ture mucaas immoo yeroo sana miiliyoonera gochuun hin danda'ama ture yoo ammas gara fuulduraattis rakkoon qabu mucaan nama gargaaramuu qabu ijoolleedhumaan walitti jechuudha nama gargaarama maaliif onni uummataa keessa galee nama fakkeenyaaf namni 200 taaruu keessaa nama 100 deeggaraa isaa ta'uu danda'a 100 deeggaraa intalaa ta'uu danda'a. Dhibbi tokko gareen deeggaraa gurbaa yoo deeggaree isaaf waan guddaadha. Mucaan hin deeggaramuu danda'a. Namni nama ta'e mucayyoo san deeggaru yoo jiraate nama namummaa hin qabne qofa dhiifama nama hin deeggaran. Sigalee garuu wanta gara mucaan ajandaa mucattiitti yeroo deemnu edaa Aleksii fi yaada namoota sana hundaa achirratti walitti qabaman keessa baalaansii kan ta'e Aleksii taayee Maarqos naa ta'eeran jedhe Maarqos Aleksiitti bilbilee jechuudha. Gastiirra taa'ee bilbila biraatiin tinaasee jechuudha. Yaadni Maarqos naa ta'eeran jedhe Aleks amma dubbachuu dandeessa jechuudha yaadanii dhakaase. Tokkoffaa dhiibbaan godhamaa ture hundisaa mucaan araat naxib haasaa si jalqabaa irratti fixe. Hunda keessa naggeeffachuu barbaadan jechuudha. Yeroo Maarqos muitii kaasu ati nama nageessu sirratti qabdi. Mubeena kaasu abdiina kaasu afaanitti qabaa turte. Abdiin argineema. Abdiin akka isiin fixxe bareeyyi keessa harka koo fudheera jedheema. Naagalee mana. Aleksis kaasee. Maal ilaama maal ta'e beektaati. Namnidha amma fakkeenya calluma dhee nama kana hundumatti callumalee sobee bo'uun sun waa of keessaa qaba. Tokko gaabbii qaba. Gaabbii imimmaan gaabbiiti. Yeroo namni waan jaalala isaanii waan daa'ima isaanii waan isheef waa'ee jaalala isa gidduu ture gaafa tokko hin boosi. Kana jechuun maal gaabbiitti jirti. Wanti gaabbii sun uumaa inni isa heerumte sana gaabbii ta'eerti mucayyoon. Heerumtu gaariidha garuu at least dura ittiin teessoo heerumte ta'e gaarii ture. An kanaafanii ufuma nama beekaa rafe tokko dammasuun in ulfaata. Ni ulfaata yaa. Mucayyoon beekaa rafte. Akka beekaa Maarqos. Intallee otoo hin heerumne dhugaa rabbi intallee otoo hin heerumne. Bakki ani itti garaa murradhe bakka kami beektaa? Ilma namaa ta'ee ka'ee nuti hundinuu obboleettii qabnaa haadha qabna miti. Ilma namaa ta'ee ka'ee waa'ee mucaa dhiisaa, waa'ee gurbaa dhiisaa, waa'ee abbaa warraa dhiisaa. Ani akkamitti garaan isii daa'imattii kana lamaanitti akkamitti akka
akkana jabaatedha kan garaa nama murachiise. Akka waa duuba jiru. Maal ani dabaluu hin jedhe. Isayyuu biyya keessa teessee dibe. Bukkeesii namni taa'ee jira. Finfinnee teessee kan ta'e ilmoo hin argine bara. Isayyuu Finfinnee teessee dibe. Isayyuu Finfinnee teessee isayyuu immoo ilmoo dhiiraa osoo shamara taati bor heerumtee abbaa manaatti galti jedhee gara jaba. Ilmoo lama gattee akkasii sochootee achi keessaa hin baanetti eerpoortiitti kan riippoorti godhamee mucaan kun to'annoo jala ooltu. Mubeekoo akkana miti. Tokko mubeekoo qoy dhiifama guddaa caalaa isaa beekee miti. Afwan. Dubaayii miti yoo barbaadde Ameerikaa deemtu mirgasiiti. Wanjala hojjette hin qabdu namni seeraan isii himate hin jiru waan ta'eef eerpoortiitti isii qabsiisuun hin danda'amu tokkodha. Maaliif garuu kan nuti gochuu dandeenyu akka ilmoo nama barate tokkotti nama gurguddaa tokkotti isii irratti hojjechuu sun taane obboleessa keenya kana irratti hojjechuudha. Maal goone obboleessa keenya kana gargaaru. Isii yoo barbaadde Awurooppaa aragtu barbaadde Keeniyaa aragtu barbaadde Bujumburaa aragtu. Nun galchuun garuu obboleessa keenya kana akkamitti biyyaa baafna akkamitti gargaarra irratti yaada kennan. Thank you. Saudii moo Dubaay na obboleessa kee? Saudii. Yaa dhiiruma kee. Eessa dalagatta? Yoo isin bira jirtan. Saudii deemta? Qabaa. Nu qabaa sirriitti. Bakka si jirtan naqa. Saudii hawwita moo Dubaay na? Sabraddiin inboxinaa barreessaa jirtu kottaa gastii galaa nama tokko sin jalaa buusna. Bakka wayyu suutuu beeka kana lamman. Ayyee abdi Dubaay yoo dhufe wayya moo Dubaay viizaa kaampaaniiti yoo dhufe kaampaanii keessa danda'ee hojjetu. Lakki akka yaada kootii Dubaayin sirriitti hin beeka. Dubaayinis nan beeka Saawudii sirriitti hin beeka. Kanaafuu maal goona seetan Dubaayin hin ta'u mucaa kana. Saawudii wayyaa fi Abu Saawud achi jira, Abdiyyeen achi jira, ijoollee hiriyoonni koos achi jiru waan ta'eef badoo keessa dhaqee gaala isa eegu. Magaalaa keessa ta'ee hojii wayii jiraatuu fi Saawudii Arabiyaa wayyaaf isa immoo haala mijeessinaaf. Kanaafuu Saawudii wayyaa akkamittiin gara Saawudiitti ergina kan jedhu irratti haasofnu yaa jamaa talgeer galatoomaa. Waa isa Saawudiin biyya dalagaatu. Maaliif bu'e? Abrish deebi. Turkii ta'uu danda'a ol galcha. Abu Sabraddiin yoo isin bira jirtan maa dheegni. amma Abu Sabraddiin arsiseera deemina ilaala geeffadha. Wannan isin dadhabu maali beektummatu. Waa haasofne keenya. Kowantan kun. Geeffadha. Waa haasofne kaanii dhiisuun keenya nu tuffachiise. Ummato otoo saba biraatii nama 20-30 ta'anii haajaa baasu. Sheer godhaati xiiqiidha dubbiin. Sheer godhaa, taaptaa godhaa, koppiliin godhaa namni danduu dhufu. Dubbannee hojii irra oolchina. Bakkaan keenya rakkoon keenya akka jiru illee jechuudha. Fiinnee baana jala. Bakkaan keenya. Hin baamu. Namni kun nama ga'a obboleessa keenya Abu Sabraddiin yaada ho'inaa barreessaa turan.